الو يا أديس أبابا وندوش، يا فلفل وندوش، يا شجر وندوش. ولك الو من اللي بلاشو تاني؟ الو من اللي بلاشو؟ يا جاني الدابو يقمسه ولك هلو اسر الو بيت قبالو. الو مجمرة جون دانيال قبا. جون دانيال سيوتا. ولك جون الو دانيال اسر بيت الو يالله أدونان تبسطشو. دابو قد دالاتكو ولك guys. الو الو ከዛ አዶና እግዚአብሔር አንጠልጥሎ ከካናዳ ከአሜሪካ ይሁን ከየት ቦታ ይሁን ገብቶ ሰገጥ አለ። ከልጅቷ ጋር ሰገጠ። ይኸው አሁን የሷን እሙሙ የቀመሰ ሁሉ እስር ቤት ገባ። ምንድነው ነና እሙሙሽ ምንድነው የጨመርሽበት እሙሙሽ? ወይም ደግሞ ሰዎቹ እዛ እስር ቤት በረኛ ነው የበረኛ ፍቅረኛ ነሽ አንቺ? የከቻለ በረኛ ነው ያፈቀርሽ ወይ ምንድነው? ያንቺን ሙሙ የቀመሰው ሁሉ እስር ቤት የሚገባ ምክንያት ምንድነው? የኔ እናት ጆኒ ታሰረ ወጣ። ጋይስ ጃኒ ሙሙዋ ምን ጨምራ ነው ጋይስ? ሰው የሚያቅሰዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ወደፊት ማየት የለም፣ ወደ ኋላ ማየት የለም፣ ወደፊት ብቻ። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ አጭር ልብስ መለበስ የለም ጎበዝ። ይሄን ነጨብጭባለሁ። ሙሉ ልብስ ሽፎን ከነጠላው ጎበዝ። የሰው ባል መቀመስ የለም፣ የራስሽን ብቻ ጎበዝ። ጨበጭባለሁ። አንዱ ምንድነው አሉ መገለጫ እኮ ነው፣ መገለጫ የነገርኩ ነው። ፍሪደም ያለ ደግሞ ሀዲያና ወላይታ ብቻ ነው። እነሱ ፋኖ ደጋፊ አይደሉም፣ አባው ደጋፊ አይደለም። ወላይታና ሀዲያ ብቻ ፍሪደም አላት ኢትዮጵያ ውስጥ። ሌሎቹ ፋኖ ደጋፊ ይላሉ፣ ኤክሌ ደጋፊ፣ ቁምጣ ልባሺ። አሁን ሀዲያ ቢያገባ ምን አለ ጌታ። ከጃኒ እሙሙ ይጠብቃችሁ የአዲስ አበባ ወንዶች። እግዚአብሔር ሄሎ የአዲስ አበባ Kota shaqaalata kana dalagaa shaqaalaa kana sila dadhabne onlaayinii kanarraan janajjanina biri kechan hin kenninaa jedhan hin didu. Namichi gaa'ela waggaa 14 qaba. Niitii qaba daa'ima waggaa 12 fi gaa'elli isaa waggaa 14. Niitiin isaa biyya alaa jirti Dubaay. Ishee onlaayiniidhaan janajjanee jechuudha. Birri ishee irraa fudhateet asii waamee haga niitiin isaa galtutti ji'a 8 cafallaqee mana isaatti ol galchee deebisee Dubaay itti ergee jira tiraafi qoshashaa. Amma niitiin isaa Dubaay ol fuutan namicha ani forofaayilee godhadha jennaan fuutee abbaa manaa ishee kana forofaayilee ishee godhatti na dhaggeeffadha. Amma dhattee keechan qabaa ganna lakkisa dhirsa namaa bar qabaa ganna lakkisa jaalallee kiyya of kabaji suura kasii maxxansina eka kaama warra addaa. Namicha maaninati isaan been namni yeroo amma gaa'ela hedoo qabu gaa'ela irratti janajjanuu jedhan hin dhagaan kun shaqaalaan dhiira bitata gara kan. Niitiin isaa ammoo miskiina wayiiti daa'ima kiyya akka birrii ishii nyaatu hin barbaadu itti himi jette. Cirrash biloog goote. Maa biloog goote namichi sitti taphata siin jechaa jira bar. Yoo diddaa sitti suuraan kee maxxanee si awwaarranna jechuudha. Warra addaa. Yoo sinitti manii dhuftanii nama arrabsitan koomatti jedhatti shaqaalaa dhiirti wadda dhiirri Itoophiyaa adabateen taa'u. Yoo sini jennu diddin. Cirrash nama arrabsita dhirsa namaa irratti shaayii lafa kana jetti sinaqa. Qaqqaaqilishaalle. Kunis baay'ee nama gaddisiisa. Eermii marsaa sadaffaa irratti hojjedha. Ragaa qulqulluudhaan eermii qabee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana sheer godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisa. Ijoolleen irraa baraaraman isiniin jechuun barbaada. Obboleettii keen gara Dubaay isii fida jedhee maallaqa qabdii qarshii 100 narraa nyaate. Erga narraa nyaatee ji'a 5 gidduutti sossobees karadhees dadhabeen jalaa qabuu dide. Booda bakka maallaqa konaan kennitu taanaan ani isin himadha jennaani. Iddoo barbaadetti dhaqii na himadhu naan jedhee jette obboleettiin. Sagaleen isaa meerree warri jettanii sagalee isaas kunoo qabadhee isiniif dhufee jira. Akkuma argaa jirtan kana karaa TikTokii ol baramu caan karaa Facebookii mitigaa feekii jedhee kaaduu hin danda'u jechuudha.
kan guyyaa gadhiise feekiidha jedhee kaade isa kana gaa kaaduu hin danda'u laala hordoftoota 480 qaba yeroo mucaan kun dubbistu jechuudha Ermiini kunoo kana fakkaata karaa tiiktookii dubbistee lakkoofsa bilbilaa wal jijjiiranii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha daldaaltonni Dubaayiidhaaf qanamaa maaliif nyaattu garuu Ermi atis jammartee agurbaatoon sii qabachaa jiru qulqulluu kan jedhu mataasaa gowwomsa jedhama caamni qulqulluu sagalee Ermi kana dhaggeeffadhaa waan inni obboleetti kanaan jedhu isa booda immoo sagalee obboleetti himattu kanaa dhaggeeffattu ragaa malee diinaa ol namarratti hin dubbatu namaaf of eeggataa jechuudha dhaggeeffadhaan garumaatti. Akchere sirriitti dhageessimne jeetu ila paaspoortii obboleetti keetti kana wanna footoo ishee gurdi kophaatti na argire tirni godha waan ta'eef wallattoonni godha okay ageefti jeetu akkam nagaa keetti iltaame torre amma akkam nagaa keetti jirtaa mijjire fayyaa akka maal fakkaata na kooti jirta kaasiftiri keetti paaspoortii suuraa diqqootaan jirti paaspoortii suuraa irratti godheera sirreetti kan wayisii firqa kan argitu ajitu suuraa akka gaduun bu'uun asirratti gabbu'eetu hin jiru okay dhaqee waan barbaadde godhi dhaqee waan barbaadde siin deebisullee siin fidullee dhaqeeti waan barbaadde godhi aayishu oduu akkasii. Kana dhaggeeffadhu sagalee isaa jechuudha hundumayyuu sheersiifan godha sagalee isaa dhaggeeffadhu. Abbireellee siin deebisu si fidullee dhaqee waan barbaadde godhi. Waa ishiin mattee akkanaaf. Maal ishiin mattee akkanaa dhaqii waan barbaadde godhii si birrii siif hin deebisu si mucaa siif hin fiduu jedhe. Dhageessanii viidiyoo kana yaa warra koomentii Ermiin nama nyaatu Ermiin nama tuqu warri jettan dhaggeeffattanii warri qubanatti qabaa turtan gaafan gadhiisu. Dhugaa obboleettii guyyaan gadhiise waaqayyo haa baasu jedhee gadhiise mucaan kun ragaa guutuun qaban illee nyaatameen bo'aa jira jettee dhuftee natti himatte mee sagalee ishii himattu kana dhaggeeffadhaa. Tole diinaa olee akkuma jalqaba irratti argite suuraallee lakkoofsallee waan dalleessii ergee tanan jedha jechuudha. Mucaan Ermii mucaa kakuu kan jedhu suni dallaala Dubaayii ture dubbisee tananii lakkoofsa karaa tiktookii dubbisee jennaan lakkoofsa sana argee lakkoofsa isaa sana fudhadhee tanan immoo karaa immoo dubbisee jechuudha. Lakkoofsi isaa sunis immoo lakkoofsa kan Dubaayii kunoo isuma nama jalqaba see ergee jechuudha. Lakkoofsa kan Dubaayiidha. Isa malee kan biraa hin fayyadamu jedhee duraan beeksisa hojjechaa ture jechuudha. Isuma nan dhaqee karaa tiktookii dubbisee viidiyoo illee bilbilee fi akka isa ta'e adda baafadheen sana booda itti haasa'ee obboleettii koo yoo gara Dubaayii naaf fiduu dandeessa eeyyee siifan fiduu danda'a naan jedhe. Achi keetii naaf fidii jedhee paaspoortii ishii suuraa ishii hundumaa itti ergee jennaan birrii galchi naan jedhe. Achiin birrii 100 galcheefi jennaan eshi siifan hojjedha jedhee deemee amma naannoo ji'a 5 qaqqabiira jechuudha. Ji'a 5ffaa keessa hin jira. Mucaa kanaa hin hojjenne birrii kanallee naaf hin deebifne jechuudha. Gaafa nani maaf hin hojjettuufi jedhuun yeroo duraanii daandiin cufaadha mee giiftii naan jedhe jechuudha. Daandiin cufaadha giiftii naan jedhe kan dubaraa miti kan dhiira cufame malee kan dubaraa miti kan cufameen jedhe ammaa kaastee nan caqaccaqinii kaanaan jedhe ammaa kaastee nan caqaccaqinii yoo hojjetame siifan hojjedha yoo kan nan caqaccaqin naan jedhe jechuudha. Achi keetiin eshi jedhe zimmi jalaa jedhee hin hojjeta jedhee hin hoobse jechuudha. Hanga ji'a 5tti hin hoobse isa ammaa hanammoo bilbilee fi jennaan yookiin ani ijoollettam sii madhaa yookiin immoo birrii kiyya naaf kennii. Birrii kiyya naaf kenni yookiin immoo mucaa hana gara Dubaayii naaf fidi jennaan akkuma amma kun sagalee irratti dhageesse mucaa hanallee Dubaayii siin fidu birrii kanallee siif hin kennu dhaqii waan ta'e godhinaan jedhe dhaqiitii waan ta'e godhinaan jedhe birrii kana immoo maatiitu biyyaa liqeeffatee jechuudha. Ani birrii kana maatiitti dubbadhee jennaan maatiin akkas akkasii hin xumuramaaf jedhee maatiidhaan walii galee jennaan birrii kana maatiin biyyaa liqeeffatanii erganiif jechuudha. Amma birrii kana naa deebisi jedhee kadhadheen dadhabe jechuudha. Ittiin bilbilan irraa kaasu sagalee ittiin qaba sagalee hin dhaggeeffatee zimmi jedhaa bakka siqaa argeera. Kanaafiyyuu yoo hin birrii kana naaf deebisu yookiin immoo mucaa hana gara kana naaf fiduu jedhee kadhadhee dadhabeera. Kanaafiyyuu adaraa kee waaqayyoo yoo sodaatte sagalee naaf ta'ii sin jedha. Kana sagalee koo kana uummata Oromoo biraan naaf ga'ii sin jedha. Oromoo qulqulluu baay'een sin jaaladha. Baay'een sin kabaja diinaa ol ragaa qulqulluu malee namatti gadi hin bahu jechuudha. Ermii keessan argitan kunoo Ermiin maallaqa namaa nyaatu Ermiin namatti hin dubbatu anillee dogoggoreera jechuudha. Ermiin maallaqa namaa nyaatu jedhee yeroo darbe tokko ati eessaa dhufte ati eessa amborra naqamterraa gaafa jedhu maaliif qeeqxu mucaan kun hojii sirrii hojjeta jedheen himatameelee na bira dhufeen beekun jedhee kana booda nama tokko nama nu erga Ermiiti jechuudha. Ermiin irraa akka of eeggattan hundi keessan. Kanaafiyyuu ragaa qulqulluu kunoo qabanne isinitti dhufnee jirra. Feek akkaawuntii karaa feesbuukiis kan banatee ijoollee saamaa jiru akka ta'u quba qabaadhu hundi kee.
Isa ragaa qulqulluudhaan gadi ba'e akkam jedhee kaadaree mucaan kun isinoo maal jettanii koomentii barreessitu. Ermii miti jechuu dandeessu. Sagalee ermii miti kun feekidha jechuu dandeessu. Moo AI dha jettanii as baatanii dubbattu ree laata. Ishi moo AI'n immoo lakkoofsa tiiktookii achirraan hordoftoota 480 yeroo qabu mucaa kana kan dubbisee kan bilbila ergeef jechuudha. Erga bilbila walii ergan jarri kun imoodhaan walitti dubbatan imoodhaan sheernatti goote mucaan kun. Oromoo daldaaltonni Dubaay ijoollee haadha hiyyeessaa boochisa sangaa gurgursiisanii jechuudha. Maatiin ijoolleen isaanii sangaa horii lafa qaban gurgursiisanii nan jijjiirama. Ilmi koo naafaa jijjiiramu intalli koo naafaa jijjiiramtu Dubaay dhaqxe akkuma nama tokko anis rakkoo keessaan ba'a jedhanii maatiin hiyyummaatti hafanii ofii isaanii horii qabanii lafa gurguranii biyya hormaatti ergu akkatti dubbatan nama dhibaamu. Maali maal taataniitu ijoollee Oromoo boochistu? Maali annuun gadde Oromoo keessatti dhalachuu kooti baay'ee na gaddisiise erga Oromoo nyaate jechuudha. Oromoon ofii ta'uuf iyyuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliin nyaattu dafqayyeessa? Maaliif dhoowwattu? Yookaan fuutanii achiin hin geenye jechuudha. Ijoollee 2-3 fuutanii achiin geessanii ateessaa dhufte jettanii ijoollee gowwomsaa jirtu. Oromoo maal jettu? Kana maal dubbattume? Adaraa akka karaa ermiin deemne hundi keessan akka of eeggattan siniin jechuun barbaada. Adaraa. Kana booda ermiin na nyaate jettanii warri na bira dhuftan na bira dhufina. Ragaan hedduullee guyyaalee deddeebi'ee dhufaa ture lakkoofsa bilbilaa ol bukkee qabanii jechuudha. Gadi ba'ee dubbateera namiti jedhee kana waan namiti AI'dha jettaare ermi. Sheer godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa baay'ee nama gaddisiisa. Daldaaltota Dubaay irraa akka of eeggattan. Mucaan kun kiristaanaa waldaa keessaa faarfata. Hantuunni haadha jalatti gumbii uraa bartii jedha Oromoo. Wal jalatti bartu kaa waliin nyaattu waliin dhuguduu. Kanaaf hanna bartanii wal barsiifattanii. Sheer godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa galatoo.